Bilugoo kun murinna wallahi misra waliin nifni wallahi altabashim taallish kabajamtoota keenya wallahi taasirrelle Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuunee kabajamtootaaf hordoftoota chaanaalii kana egaa akkuma beekamu Abraariif Fadlii isaanitti taphataniiru. Baay'ee isaanitti taphatanii, baay'ee isaanii aarsanii, baay'ee isaanii fattananii isinis argitaniittu akkuma beeytanu jechuudha warri chaanaalii kana hordofaa jirtanu jechuudha. Isinis gatii beeytanu jennaan mucaan kun yoo maal gootee jara aarsitii jettanii asabuu dandeessu. Ani immoo yoon akkas godhen jara aarsa jedheetan gatiin wama jarri itti yaanne iyaadanula inuma iyyaadan wama isin iyyuu itti yaanne jechuudha itti hojjedha jedheetan jarri waan baay'ee gatii natti godhanii jennaan ani immoo hadha jaraaf sarpiraayizii ajaa'iba sarpiraayizii waan nama dhibusaa jechuudha wama jarri itti yaanne jara qopheeffadhe. Warreeni gara chaanaalii kanaatti haaraan dhuftan immoo subscribe like share hiriyoota keessanii godhaa fi nu jajjabeessaa akka nu kanaa ol taanee isinii hojjannee isineeffata zanaatti isin goonutti ijoollee warra addunyaa keessaniitti ergaan isiniin jedha ittiin tasnaannoftuu ittiin bohaartu jedheetanii yaada kanaafuu waan jarri itti yaanneen jaraa qopheesse egaa hordoftoota keenya maal beeytu sarpiraayiziin an jaraa qopheeffadhe waan isiniyyuu itti yaanneedha ila na duuka kottaa kunu bishaan kana tokkoon qopheeffadhe macheen farliisaaf Abraariin hingaa bishaan baaldii kana tokkoon qopheeffadhee jira fwa zanaa jedhaati zannaxaa uffadhaa tii jedheetaniin itti mee chi gadaadhaati babababab itti godheetani mataasaa dudubbeetti naanneessaadhaa jedheetanii egaa akkuma argitan ilaa kunoo bishaan kana tokko laa bishaan guutuudha laa ilaa kunoo bishaan qabala ittan hojjedhaadhaafanii eddee baaldiin kun jiru immoo waan bokkaan asitti roobaaru fakkaata jaran immoo kunoo fideetan asirra keessi isaanii manni keessi hin gubaa bakkee wayya jedheetan fidee barcuma kanarra jala teessisee utuma jarritti yaadin jechuudha akka waan hin dhaqee jara waa fiduudhaa jedhee fakkeesseetan asii gad lamman jira taadha siilee amma jarri na aarsanii na qalchiisan fuudhee asii gad bababbitti godhaa asii gadi taraadhaafanii hordoftoota keenya kanaafuu yuugaa isin immoo waan biraa dabaliiti waan akka barbaree fa'itti uluu fa'i mootunaan jettanidha immoo natti tolala waan biraa sitti dabaliitti hojjedhunaan jedhaati komantii jalatti immoo naa xaafa yoo wama barbaadan komantii jalatti xaafa egaa kabajamtoota keenya viidiyoo dheengaddaa irratti beekumaatan kolfee xabadhee ishi baqqaa dhiifama sinii godheera jedheetan akkasana jarna boosisanii jechuu wallaahi imimmaallaa xururururur godheetan boyee jechuudha adhaan immoo jara dabbarsiisee jechuudha egaa akkuma beekamu mana ofiitti nama waamanii namatti akka kana gochuun nawriidha jarri yuu kana ol natti godhaniiru gatii ta'e jennaan isinis warri nu hordoftan argaa jirtu kanaafuuyyuu dhiifama naa godhu jedheetanii yaada meegizee jar dhufanu na hordofaa ooman itti godhu 5 minutes later dhufaniiru abe waalaikum assalam hayyaadha akkam hayyaadha naguma jirtu tokkota manni keessi dhufa asuma teenya Ante ta akkam hayyaadha jirtu nagaa keessanii maal nadama akkas foo'aadha kuttaa waan arge sargii jira masi zannataa wanta jedhetani Kosuma termo fedha turre. uy isin noskeen heerumu fadii sanan tawarradina akkam ree nagama miti nagaadha alhamdulillah hojiin akkam waan jedhu si kamre bakka wajjiniin teenyee fu'aa zanaa jennee bakka jira miti egaa wama garaa keenya amma dhiifam sirriitti nuu gootee wama sinnattoo hojjetta wajjin kolfine dheetaa isin waan Sede barsine. maalisitti hojjenne maalisitti hojjenne wama baay'ee natti hojjettan of hin beeytanuma nu qopheessite akkas
waan nyaatam waan dhugam Eegaan jiraan affeericha. Eegaan jiraan affeericha. Ergun akkasumatti haaraa kaatee nu waamte. way ma ilmi namaa akkoo balleessaa dhiifama godhamaafi sii galee kanaafuu kanaafan dhiifama sinii godhe rakkoo qabaa maa dhiifama nuu goote jedhaatu gadda dhiifama naa godha dhiifama maa nuu goote jedhaatu chakkan ta'an Dhum surprise ni qopheesseera fo'aa jedhaa kottaa mana diikooriin meer mana keessatti galchu diikooriin kunoo mana keessatti gootee moo hai lakkee engubaa manni keessi jedhee tan kunoo asumatti kana sidii hojjedhe ishee ta'u maa keessummaan akkasitti eegama bunni dhaabamee waan argameera bunni danfeera dhaqeen gadi sinii fiffida kunoo dhaqnee yoo barbaadan barandaa fannee barbaadan mana keessa fannee dhaqeen faa fashi sin gochuuf isin waan amma manni keessi guba kanaalee tani kadhaliisa Ganaan galla. maaf waliin galtan akkuma bitan barandaadhaan deebitu ol galtanii buna dhuydanii deemtu dhaqee waa sinii fida ishee Inga fe misra. Dami kapalan. Ay, bokaro me tu mal mangal. Maa inni wanta ati goote kuni. Ishi biyaansi kiraa ishii Mana kata tergiye tadi, pakai tan. Amma izin qoy manootti ati maal taate Tani kau kunganati. Sanu si hojjenne sanu si bosi miidhaa fi natti kanaaf kan akkas hojjenne. ta'e dhalli kottaa nu jettee Maa inni misra. Affeerraa inni ati nu waamte kana. waan kamitti karaa deemu akkasii ishii Bakka surprise ini surprise. Bakka kan sini video lagi. wallahi akka dirqamame Hojiin akka kana maa inni misra. Bakka waan karaa ada surprise. ishee yoo akkasuma natti waamte akkasumatti goota Nanti surprise udah. Mesti surprise dari Mayada. Sareen gaafa mana namaa dhufte akka kabaja qaba. Cakap gede kata, sas beda. Maa inni reena akka kana nutti hojjetu ture. wallahi qosaan akkasii baay'ee Sing isaa kau tak geba. Miti maa inni akka kana nutti hojjetu ture. maa inni sirabbee jiti Nak kamu minta geba. Maa inni badii keenya deengada dhiifame nu goone yaa. Kalau ada sini sama yang bisa sini berdiri. Ini mana boleh tetap jadi lagi tu rumah jadi aku mana boleh saya ini. baana bakka baajajii yoo jiraatu baajajii ishee baajajii Mani akkasitti karaarraa maal jenne Deemee Bapak, wih, ma, itu apa? Ma, aku ma. Akkasitti nutti hojjette akkamitti teenya nuyi. Akkana hunda nutti hojjette akkamitti teenya. Aku ma ini juga. Kana hunda nutti hojjette naan teenya nuyi. Wah, ma, surprise. ilaan ishee bilbilaa Sarpiraaziin akka kana jira. Beda, beda kata. misra Ini kan cara gak beda. ishee kana akkamiin galla ishee Itu kok, Eessatti maal taate misra. bakal. ishee baajajii waan hin deemnee jiraniif na Majin tadi juga tadi. Wih, ma, di mana aku yang tahu? Ini di mana aku? Kan keenya kana misra hunda. biyaansi akkasii maa rabbii kana yaaduu dadhabdaa ishee biyaansi Bapak, di mana aku di bus? Maal jechuudha gocha akka kanaa qabaadha. Ini di mana aku boleh jadi. maal goone Miti rabbii gocha kana kana maayiti. akkasitti goone irraa Ini di mana aku asli betul. ishee amma dhabi ishee gosa miti manni kee miti ishee mana kau? ishee mana kee kabajaa ishee baana Dakti banget. Baik. Akkuma kabajaa nuti kabajumaan kara mana keenya. Tahu. Kabajumaan kara mana keenyaatti deemna. Tahu. Kana tortorre maa inni nuti eenyu ree. Bena. Hai. Di mana aku dah buka? Wih, di mana aku dah buka? Hai. Betul. misra wallahi amma dabbaara Hai, di mana aku di sini? Hin baana. ishee baara
Dhiifama naa godhaan jedhe. Dhiifama naa godhaan. Misra bakka wallahi akkasii nagaa dhiisii baqa. Deemna. Qollofeera. Bakka dhiifama naa godhaan. Bajaajii isin waamantee. Sirma bajaajii malee kan. Bani lafa deemaa. Ban. Misra sitti bana lafa. Deemna misra. Akkan foorsi. Taa'aa ani dhiifama siin goonee Kalam jadi bagi. Akasih mau dari di sini tuh. Asal ada jo. Ufadam musya kami tiga dan biji Ibu mana mana sih? kan ada tak mungkin sih buat. Deemna misra bari mani bakka deemna di sini. Bina ta'a. Dhiifama naa godhaa. Bakka dhiifama naa godhaa. Misra akasih. Maasin biyya dhiifamnee hin godhamne itti dhalattammo. Ijoollee tidak boleh sih. Uffata keenya nuuf fidan sih. Nan dawwala ishee isinii fiduuti. Ashi dhiifama naa godhaa. Sidaan moo yoo jiraatu uffata kee kenniifi. Nan kennaafi kan kuuffattee agartu isheen. Misra ati akka ijoollee kaanii bakka YouTube irratti ilaalte kan nuti hojjette atis. Raa rabbii ilaalaa. Gochi kee kun maa inni garuu. Meela. Ashi dhiifama naa godhaa. Akka ijoollee kaanii Misra atis piraangii Dhiifama akkasii naa hojjetta. godhaa. Akkasittiin dabbala si. Bakka dhiifama naa godhaa. Egaa hordoftoota keenya akkuma argitanu baay'ee of na kadhachiisanii baay'ee isaa of na kadhachiisanii amma na sabee of na kadhachiisanii hin baana malee mana keessanii jennaan fuudhee barriitti qollofee argitaniittu falaan hin kadhadhee dhiifama jara gaafadhee dhiifama naa godhaniiru. Amurteessan hordoftanii sinumaayyuu piraankiin akkasii maayin piraankiin akkas bishaanii. Isa akkasiistu jineera takka waan akkas cimaa wayii. Jarra faradanu kan abbaa caalu. Kan abbaa caalu jarra faradanu. Isa akkasii walitti jalqabnaan. Kanaaf isa sana waliin madaalchisinati. Jarra faradanu komantii irratti jara nuufa faradanu. Daawwattoonni keenya nuufa faradanu isa kana egaa waan jiratti dhaga'ame hin gaafannaani. Akkasii jalqabame. Bakka waan jiratti dhaga'amu. Siifan kaffala? Maal naa kaffalta? Omaata gochaa Heddumaati dawwaltee na waan dhufta. tuttin dhufu. Atis mana koon dhufta. Hedduma sin dawwaltee na waan Anis akka kanas garuu maa kana kanatti. Anatti Anatti na keessuma isirratti cirraashan hin yaadin. Maaltu sinitti dhaga'ame? Amma akka ta'e tonkolee wayii nuti yaade barii beekama. Sharrii Itti dhaga'ame? Keessoon keessi bareera. Hangaafa sarpiraayizii bareedduu waan arginu naam jettee akkas fu'aafaa jedhaa jettee dhuftu nu waamtu. Ai sinumaa yoo dhengede gisee viidiyoo dhengeddaa irratti akka tokko wayii jedhaa turte. Akka qoyyaa isiniin hojjedha waan arge jedhaan turre. Angaruu koniif amanuu gootee yaadaara malee an kanatti yaanneen tureen. Gogummaa keenya jettu. Affeerichi maa inni jedhaara malee. Gogummaa keenya jettu rabbi editi. Ani koo dhiistee wayyoo. Isayyuu akkas. An dhiisteetta bakka dheetan maal nu affeerteen waa maarti tokkummaa keenyaa fedhaan jira malee an kanatti macarrashuma yaanneen ture. Bakka sarpiraayiziin koo kana fakkaata kana kaa. Nyaataniitu macheen bishaanis dhuydaniitu jedhee yaada. Kana misirannee inni nuyi ittiin jedhamu maal hin jedhaan. Daawwattoota keessanii maal jettu meemmee? Ai amma tokko hin jennu. Amma akkasitti amma uffanni keenya nu dhufeennaan uffannee jennutti tokko hin jennu. Bajaajii nu waamee. Akkasitti akkamitti waa haasofname. Galiifan fidaan uffata rakkoon qabu. Bilbiluu kun immoo dinnaa wallaahi misira waliin niifnu. Wallaahi al ta'u isheen. Taayaallee. Kabajamtoota keenya. Wallaahi taasifamee. Hordoftoota keenya bakka silkii walitti Ilaa silkii namallee dhiifama siif hin goone. silkiin bitaafanii silkii namaa kaffaluufanii birrii. Wallaahi laa gizee akkasii la yaadannu yookaan immoo bilbila mala wayitiin nama harkaa fuudhame yeroo akkasii. Maleetu Malee bilbilaa Sarpiraayiziin namatti himameeti. Sarpiraayiziin tun himameen. Silkiin birrii meeqa rabbii isaatii kana. Sarpiraayiziin namatti himamu kaa. sarpiraayiziin namatti himan garuu silkii kan keenya akkoo akka nuuf eeggannu akkoo gochuu qabda turte. Dallanna ashar. Badii kee irratti si gargaaru jarri. See badii deebisa miti. Inni bulamu yoo sinna waamtan. Eshi nagdi. Ilaalla wanta Namoonni hundayyuu. yoo sinna waamtan. Ilaalla amma barri dhufa banamu kan galla. Anaasaanii kun harkaa badeera. Qorrite. Nan gaafatini. Eh? Nan gaafati. Qorra hartu farlisa qorrite.
Nagaafata gocha kee moo nagdee bisi nagaafadhu. Egaa Ani ofiiyyuu irraan gaddini isiidhaa malee isiidhaan mammoo Sanuudhaan mee wayyaan uffadhee jiru. egaa kabajamtoota keenya Farliisaadhaaf Abraariin piraankiin hana godhe kana fakkaata. Egaa hordoftoota keenya hedduu natti aaraniiru baay'ee natti aaranii Farliisaaniif Abraar piraankiin amma irratti godhee kee jechuudha. Natti kakataa jiru yaada keessan komantii jalatti naa barreessaan isiniin jedha. Natti kakataa jiru rabbiin gaana jaanaa baasu kaa.